yaada sana karana deebituun fadha. Yaada kamii? Maal naan jedhe seetan ofin eeggattu yeroo waa waraabdu baay'ee komentii irratti namni naa barreessaa teekistii sanaaf godhaa bilbilaan naa bilbilaa naa barreessaa yeroon dubbadhu sana waan narraa eegamu hin beeku. Hin beeku. Carqiin irratti eega namni jedhee si yaadu. Akkana ja'a turan bara. Khajeda mulaali malee khajedu laali ni wanni juusni jirti. Kaasettiin hancaaltanaan jedhaa jirta. Mattuma moobaayilii unaasaa wanni waraabame tokko iyyuu unaasaa ati waan waraabame olinaan jedhaa jirta. Annama ahsanul khaaliq keessaa tokkoon ahsanul makhluuqa waan uumame. Rabbiin ahsanul khaaliq miti. Waan tolchu bareechee tolchu miti. Ahsanul makhluuqa keessaa waan rabbiin harka ofii tolche keessaa tokko waan hin ta'e jennaan kaasettiis nan caala. Akkasii bar. Isa sana naan jedhaa irra Jamaal. Inni itti barbaadde protokooliin tolfatu. Laal namni akka raayyaadha. Nuti amma sheekotii biyya namaa jiran yookaan daa'iiwwan biyya namaa jiranis hedduu beekna. Fakkeenyaaf amma Mahamad Ariifii akkam istuudiyoon isaa jee gaafadheen ture. Sadarkaalee kaameraalee ijoolleellee ramadatee waa hedduu godhee sadarkaa mana isaa keessatti illee istuudiyooleen isaanii istuudiyoo saandardii eeggattee waan dalagan hundaa'u jechuudha. Ati garuu namni istuudiyoo kana namni naa tolchee ture gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'uyuu achi keessaa bahe deebisuun nama dhiba. Istuudiyoo namni naa ijaaree ture uummanni naa ijaaree ture. To kun gama kanaan waa istuudiyoo yoo ta'e waan giraawundii duddubbee waa ta'e uummanni naa ijaaree ture naa tolchee ture. Wanni naa tolche sunis haa ta'u akkuma sanatti tolchuudhaan namti sunuyyuu. Isuma iyyuu immoo waan sanaa wal qabatee waan himamuun taane hundaa wajjiniin wal qabatee lachii ba'e. Waan himamuun taane hundaa wajjiniin wal qabatee lachii ba'e. Naannoon amma jiru kun immoo haaraatti lafaa tolchuu nama feesiftii yoo akki tolee bakki tolee jedhee taa'icha tolfannaan kajeellan naman dhibuu jette sareen jedhan. Taa'icha tolfannaan teessuma tolfannaan kajeellan naman dhibuu jette maal jechuudha? Hulaa dura teessee jedhanii. Namatu as taa'ee waa nyaata as taa'ee waa dhugaa hulaan banaadha. Karaa namni dabarfatu irraa achi tarkaanfattee gama sana teesse jedhani. Amma wanni namni asii darbatu afaan sirra bu'a. Jennaan shoo taa'icha tolfannaan kajeellaan naman dhibuu jette sareenii jedhani. Yoo taa'icha badde immoo karaa walakkaa teesse kunis hin dhiita inni dabarfatu hin dhiita inni kunis hin dhiita beektaa. Kanaaf taa'icha tolfannaan kajeellaan nama dhibu. Pirootokoolitti yoo deebite jettee. Mee maata gara gaafiilee xiyyaattiin deebi'aa wayii. Gizeen viidiyoo waraabdu gizeen moobaayiluma keetiin akkuma deemtanii itti siraa'u nama hunda harka miidiyaan guute mee atilleen alhamdulillah miidiyaa keetii waa hedduu sirra dhaggeeffataa jirra. Uummanni keenyalleen nama uummanni keenya hordofu keessaa warra sadarkaa olaanaarra jirurraa yeroo akkasuma dhugaadha bara yeroo waa dabarsitu. Gaafa nama yoo namumti uummanni waarraa dhagaa jiru waan akkana ta'e gaafan hamma dhiirri dhufutti gaanumatu iyyuu nama haasa'u jechuudha. Hamma dhiirritti dhuftee waan sana haasoftutti ulaagaa guuttatte jechuudha. Maal rakkatte anarraa amma akkana haasa'aa jiru sana sii ta'uu deemoo uummanni simee isinis maal narraa rakkattanii carqii kootti haajomtan immoo carqii yoo ta'e uffataan guddadhe carqii yoo ta'e jijjiir wallahi dhaqee ajajee kophee hojii walitti hojjisiifadhee uffadheen beeka ture warri na beeku na beeka. Ajajee faabirkaa dhaqee kophee hojii walitti ajajee kophee jedhee kofoo utuu silaa carqii waa namaa gooteeti jechuudha. Anatu gaafa sana akka waan keessa hin jirreettiin of ilaala gaafa carqii ofirratti eegu sana carqicha keessa akka waan hin jirreettiin of ilaala amma yeroo yaadadhee jedhu. Amma immoo of qaba carqiin ofirratti immoo hin beeku an carqicha amma ofirratti hin beeku. Si himeen fita. Amma ati carqii keessa na barbaadde moo carqii na barbaadde moo anas carqiis walumatti barbaadde kana sadannaa deebisi. Ana carqii keessa barbaadde moo carqii narra barbaadde moo anas carqiis walumatti barbaadde. Raayyaas carqii isaatis isaas hunda waliin argachuuf fadhu. An carqii bareechuudha moo carqii na bareechuudha? Hundinuu walumaanuu bareeduu qabu. Ustaaz Jamaal maalirra barbaaddan? Anammoo akka kiyyaatti kan jiru irra hedduu. Pirootokoolii irraa haasaa jirra. Daawwattoota keenya kabajamu dubbiin dubbii laaftuni. Har'a pirootokoolii na qabatte haasawan deemuuf kanaa miti haasawan hin deemuuf. Ammoo pirootokoolii akkatti namatti dhiyaachuu qaban urraaji namatti dhiyaachuu qaban namni sun akkanitti dhiyaachuu qabu sana naa gammaduu jedheeti laakkinni barbaade namni. Si galeera dubbiin. Naa gammaduudhaa jedheeti nama naa qaanfate amba biraa ija hamaadhaan na laalu
ija gaariidhaan na laalu ija maatummaatiin na laalu ija ormaatiin na laalu naa qaanfateeti an akkanatti isaan arguun hin fedhu waan jedhe natti fakkaata akkana miti amma gaa asitti waliif agallu an carqicha bareechuudha moo carqichina bareechuudhaadha uumamaan ilmi namaa hundi bakka anan uffadha malee maaliin godhu innoo na gubaashi kamin dhiisi birra uumamaan ilmi namaa namni illeen bareeffattee deemu sirraa jaalata. Tole. Ati illeen bareeffachuu jechuun akkamidha? Ati illeen bareeffattee ija namicha sanaatti. Bareeffattee deemuu jaalatta. Tole. Garuu bakki bareedinni jiruu fi bakki dubbiin jirtuutu adda fagoodha. Gaaf tokko osootuma raayyaa wajjin deemu jiru namni tokko dhufee hay raayyaan suma jee gaafii deddeebisee gaafatee ajaa'ibni itti dhageemnaan na lafarra barbaadu jirtamoo ana lafarra barbaadaa jirtamoo lafa narra barbaaddeedha jedhee guddina koo narra fedhe inni qaama kan koo tuffate gabaabinni bakka isaa waan na hanqifteetti fakkaatte anatu dhaabni kan koo hangumate agartu kana na lafarra barbaadu jirtamoo na lafarra barbaadu jirtamoo lafarra na barbaadu jirtaa jennaan namichi deebisaa dhabe gaaf tokko sootuma taklaa imaanot kanaan ol deemu jirru sagalee isaa dhagee gaafa sagalee malee namni jaata nama hin beekne. Anumti akka samma sagalee hin addunyaan tun jijjiiramaa deemti beektaa. Naan hay raayyaan suma jee inni itti deebi'ee gaafannaan barboo waraabessinuu hanga sagalee hin geewwii. Oggii yaasuu leenca sodaachisa. Ogguu iyyuu. Leencisaa leenca sodaachisa. Ammoo hoggaa argan wooma miila cabaa talafarra fiidutu agartee waan akkasiiti. Kanaaf tahee immoo gama shari'aatti ilaalcha shari'aatti ilaalcha hawaasaatti yoo deebine. Bakka tanatti waan raayyaa irraa eegamuu qabu jira waan hawaasa irraa eegamuu qabu jira. Akka hawaasaatti afaan arabaatti kijaan aljamaalu fil ayni jaan bareedumminni ija keessa jira. Bareedni ija keessa jira jechuun kun hiikaa lama qaba jaan. Hiikaan tokko namni ija keessa bareedee jechuus ni qaba zaahira kanatti sookoo fi sargoo qaba asuma. Kaan ammoo aljamaalu fil ayni jechuun akkuma ati itti ilaalte yoo ati bareedinaan sammuu ta'e keessatti qabattee jiraate wanni sun ni bareetti. Yoo ati bareedinaan hin qabatin ni fokkotti. Akkana jechuun nama hin jaalanne tokko wahuma fedhe. Inni bareeffatee dhufe. Suufa sadii afur gubbaan uffatee dhufe hin bareedu. Nama jaalattu hoo waan inni jedhu sanii fi yaada isaatii fi waan inni deemuufii fi maal dubbataa fi akka eenyu dubbataa fi akkamitti dubbataa fi yeroo akkam dubbachuu jiraa fi mata duree maalirraa dubbachuu jiru laala malee namni shamisni isaa akkamichiin ol cabaa achiin akkamii ilaalu beeytaa gaafa afrikaatiif irratti daawaa goonu raayyaa faa wajjin nu baadiyyaa dhufne silaa waan uffataas ka baadiyyaa beeynaa akkaataan magaalaa hogguu dhufne akka magaalaa san ta'uu nama dhibaa beeytaa. Nama dhiba. Akka namaa ta'uu yeroo makamiinuu nama dhibaa. Namni garii hogguu nuti sagantaa san dabarsinu garii kaalsii fi kofoo fi shamisa walirra laala garii akkaataa haasoo keetiin laala irra hedduu namaa immoo warri bareeduminni keenya ija isaanii keessa jiru san waan nuti jennu san qofa laala. Kanaaf maal uffatanii wanni hawaasa irraa eegamu ergaa san laaluu qaba hawaasni. Ammoo wanni raayyaa irraa eegamu tottolfatee fataa zanaa jee. Aannan kolfagaa waan nama kolfisiisu keessatti jiru. Waan nama kolfisiisu keessatti jiru. Ayyoo gammoojjii keessa baalee keessa dhaabattee waan ilmootti ofiif afaan kaattu dhabdee roobni irraa caamee loon jalaa dhumee jedhi sana argaa siigaleera dubbiin. Nama isa waraanni fonqolchee mogolee kutee asiifachi akka ta'u dhabee akka hin taane ta'ee jiru sana keessa dhaabbadhaye. Namticha afaan Oromootiin ergamaa Rabbii arayeetii waa jedhu kana gurraan dhagahaa ijaan argaa. Isammoo maqaa ergamaa Rabbiitiin dahatee waan nuun jechuu barbaadu cufa nuti hin haqqiseen jedha malee jecha miidiyaadhaa tolu miti. Heenuma haqqiseen balaqqame malee. Silaan jedhamu akkan isa na jechisiise malee. Yeroo akkasii keessa carquma maalii an tuuttaa uffadheeraa kee hin beeku. Inni kun Oromoo taatee jedhee na jibba. Inni afaan Amaaraa haasa'u. Maaliif jennaan yoon Amaaraa haasa'ee Itoophiyaa aandinoos jedhee Itoophiyaan an keessa jiru kana anas keessas jiraattee akka Itoophiyummaa isaa sanattis yaadee yoon akka sanatti haasa'e an mu'mina. Isa gara afaan Amaaraa haasa'utiif. Isa gara Oromooti
hunda beekadhu gaalaa yeroon akkana jedhaa jiru gareedha malee hawaasa keenya warra wajjin jiraataa jirru warra wajjin jiraannu warra afaan tokko haasofnu sabaan olloomaa wajjin jiraannu iyyuu walitti birmannu ila kaleessa haasaasaa saafida Dambidolloo irraa tokko naannoo waraanni keessatti gaggeeffamaa jiru waraana keessatti gaggeeffamaa jira jedhani naannoo sana manni baankiin immoo jira Dambidolloo keessa baankiin jira maayibaasiin adda addaa jira neetworkiinis jira waan adda addaa jira naan la haaliin isaa keessaa wanta itti ta'e jiru guyyaa meeqa laata bubbuleera roobeeraadha maqaan isaa abbaa isaanii birri 500 akkaawuntii irra kaa'ee birri 500 akkaawuntii kaa'ee baalee warra beeloftee naageessii jedha ofii isaatiif akka sanatti jira wallaggaan jira shoof billaahi aleek inni kuni asii isa lafaan koo afaan oromoo ta'e dhiini kan koo dhiiga biraa ta'eef na jibba inni kuni asii inni gara kanaa immoo inni gara mirgaa immoo inni gara mana kanaa jiru afaan tokko wajjin dubban immoo sababan islaamaa ta'e na keessatti jibba oromummaa kan koo silaan qeebala ture inni wanni oromummaa kan koo inni hin qeeballeef maaliif beeyta anatu islaamaa ta'e gara maa gorrure inni kun ila ragaan kana du'aatonni warri afaan amaaraa sa'an amma wanaa gabbaaniin balfine risaalaa kan ergaa kana warri afaan amaaraa haasa'an du'aatonni inni afaan amaaraatiin lakkaataa jiru sun hundisa warri lakkaata garee tokko miti inni gareedhaa beekadhuudhaa tokko miti maqaas nu dhahee mataas nu dhahee akka sabaatti nama wal cina biyyattii kana xina Itoophiyaa walitti guutuu qubeennaan ni dhaabate arrabsu akka waan calluma jechuun sun akka isayyoo jechuuti bar calluma jechuun suni anis keessaan qabaa akka jechuuti akka jechuuti nus akka namichaatti dubbataa jirra beekadhuudha amma laa akkanatti dubbachuu hin qabnu nu jennaan wama keessa jira jennee dhiisuu gaariidha silaa gabba'anii obbolummaa keenya falmu jarris afaan amaaraa haasa'an malee sabaan adda afaan amaaraa warra afaan sabaan addaa miti inni asii sabaannaa wajjin jiru keessa jira malee immoo gaaziin baay'atteedhaa fi minaan hin balleessitu. Marree Asaakoon bakka itti godha. Asoo duraan jalaa siimura. Aya. Kaduraa maal jennaan seetan. Yeroo hundaa'u. Amma sa'a akkanaa kana. Yeroo hundaa'u. Mee uffatee gadhunaan jettaas. Kanuman baana. Kanuman jalaa siimura. Dhugaa haqiiqatti namni daa'iin tokko yeroo daawwaa godhu mudawwar uffatee yookaan suufa uffatee bareeffatee. Ofiyyaa kaayyatee. Akka gaafa kaan Ofiyyaa tokko uffatee. Jibriil hoggaa nabi dhufu alayhi salaatu wassalaam shadiidu sawaadi shacar. شديد بياد الثياب لا يرى عليه أثر السفر أكن وفترة أدي أما أنت نجبيه خفكات ريفنسي سا قراش خدو كين يرمبين خفكات أكسو ممس خملتون نما إملتو ديمو تكرنجر نما أما تولفتي منا جبوه فكات تهي دفه نبي ربي عليه الصلاة والسلام وقافته إرجع وبرسيسي براديم أشرا نمني نو برسيسو كسب برسيسو كم هاته همو والناس يتم تخيني برسيف yeroo hundaa'u akka tokkotti miti kitti nama barsiisan gaafa dirree lolaa dhaytus uffata lolaa uffatee dhayta akkan gaafa ijoollee bira dhaytus kubbaa qabatteeti waliin dhayta uffata warra kubbaa dhiitu uffatte akkan uffata ispoortii uffatta gaafa ummata miskiina gargaaruu deemtu suufa uffattee kadhukkeen sirran bayin jechuurra miskiina gargaaru uffata sila akka isaanii illee yoo ta'uu dadhabde isaanii dhiyaatu uffachuun gaariidha ragaan kana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam kan yeroo hunda laallan kan yeroo hunda ergaarraa fudhannu nabii keenya mana ummu salamaa dhufee oggaa dhufu mucaa daa'imaan waa'ee shimbirroo wajjii haasawee alatti yaa abaa umayr maa fa'ala nughayr shimbirrichi keessa kutee jee mucaa waa'ee shimbirroodhaati itti haasawe mana hoggaa ol dhufu haadha manaa afatasii uffatasii waan isiin tolfatte san achirra taa'ee dubartiinis mana dhufanii bira taa'anii keessummeessanii waan babbareechite kana arganii maasha Allah cufee diimi kanas godheeti abbaa manaati wajjin deebi'ee rakkoo kanaan nu jira tanaa harkaa nu qaba akkamitti rakkoo tanarraa baana waa'ee siyaasaa wajjin haasawe nama hunda akkaataa isaatti wajjin deemta hundaafuu wanni jennuun hawaasa keenyaan akkaataatti deemu jirru san akkaataatti akkumatti cabanitti hokkolan jennee deemu jirra akka keessa jiraniitu nama deemsisa akkumatti jiranitti deemanii waa garii wallaallee osoo hin ta'in akka ona nurraa qeebalaa jiimme waa garii wallaallee osoo hin ta'in akkuma keessa jirruutu akkatti nu oofe akkuma jirtanitti ergaa keenya
maal dubbanne maaliif maal dubbanne jedhan laata yoom dubbanne akkan maaliif dubbanne maal isinirraa barbaanna Akkan. kanaan nu falchaa isiniin jecha akkan sagantaa kana asumatti irraa murree ayye Odoo sa'aatiin dabarre dura mallee taanaan ani isiniin dirquu barbaadu harama isin jettan kana. ayyee bareedu Uummanni keenya ifii dhukkaa'ullee isin irratti nama jabaa isin lakkaawwatan waan ta'eef jecha. Nama jabaa uummanni kun qabu waan ta'eef jecha. Nama jabaa dhiiraas raayyaan ijoollee baradhaa. Baradhaa biiroo akka uummanni taa'u keessa ta'a jechuun jabaa uummata keessanii ta'a jechuudha. Jabaa uummata keenya lakkaawwatu isin gizee hundaa'u yeroo uummata dubbattanis akka uummanni isin eegu bakka silaa hiriyaan namni biraa qabu san nuti isin qabna. Isin ammoo bakka sadarkaa namni amma fakkeenyaaf yoo nufi sabaa sablammootaas fudhate yoo akka amantiittis fudhate warri amantii ta'anittis nama adda addaa qaban. Nuti immoo akka amantii teenyaatti isin kana qabna. Isinii kanarraa bakka nuti itti isin eeynu sanii isin dhabuu hin qabnu. Akka feenee taanu nu bira gaddeebuu miti nuti isinirraa eeynu. Sadarkaa olii isinirra isin keenye isin babbareechine achi gubbaa isin kaa'u isinirraa eeynu. Isin ammoo nu bira gaddeebuu kajeelu san hin barbaannu nuti wanni isin himu. Lammaffaa wanni hoggaa dubbatu. maarree eegee akkas ta'e maa hawaasatti nu himtaree onlaayinii nu bansiiftee eega akkas ta'e eega nasii akkanaa ta'e manuma cufannee waliin jennee kaanee gabbaanaa silaa wanni nuti jechuu barbaannu asirratti ammallee akkama barbaadde sana godhachuu dandeessa akkama barbaadde maaliif jennaan uffadhee quufeeraan hin barbaadu lama uffadheera taabbaatu gaafa namni keessa hin jirre uffata uffadheera amma immoo of hin beeka waan ta'eef waanan jiraadhuuftuu naa gale waan ta'eef waanan jiraadhuun sana na dhibaan jiru badaa inni natti maalitu waanan jiraadhuuni waanan jiraadhuuftuu naa gale kanaaf wanni jiraadhuun kun addii kana na dhibaan jiru akkanatti naa hubadhu akki jamaa jedhetu anaa bareedduudha akki jamaa jedhe akkuma nuti jiru kanatu jireenya akkama nuti nuuf fudhadhaa jechuutu irra bareedduudha hawaasa keenya haasaa kana dura nu jalaa muramte tokkotti isin adeebifnu televizyiinii dur biyyattii kana keessatti TV Itoophiyaa ETV kan jedhamtu tokko turte zabana dargii keessatti fakkaatti achi booda oduu kan jedhamtu tokko halkan sa'aatii meeqa booda dhufti namaa rafe afaan oromootiin barreeffamti afaan qubee afaanii saabaatiin barreeffamti afaan giiziitiin kan barreeffamtu suni amaaree fi qubee giiziitii beekta raasuu fidal allee jedhanii jedhan kun qubee giiziiti qubee giizii sanan oduu jettee dhufti namarri beeku beeka kaan namaa rafee dhufaa maalu dhumee sagantaa fixatanii kaanii bakka amma nuun gallaa jedhanii oromootti kennanii bira deemu. Gaafa sanii afaan oromootiin dhufee qubee giiziitiin barreeffamee afaan oromootiin seenaan oduun nu dubbifama. Boca jarri barbaadutti bocameetii namaa himama. TV'n tokkittiidhaa miti. TV tokkittii sanaa yoo inni dhuguma haasa'es dhugaan isa. Yoo inni soba haasa'es sobni isa. Hadda yoo ati dhugaa haasofte tokko gadi ba'ee soba jinsiin jedha. Yoo ati soba haasofte tokko gadi ba'ee dhugaadha siin jedha soba kee. Asuma jidduu jira dubbiin. Abbaan calalchuu ija macanaatiin ilaalu haqaaf deemu adiliidhaan deemu garuu qabrii sodaatu itti gala borii sodaatu akka jedhu qaba akkatti jedhu qaba bakkarraa jedhu qaba abbaa jedhuuf qaba abbaatti jedhu qaba. Abbaa jedhuuf qaba dubbiin nama deemtuuf jallatti ilaalti jedhan abbaa jedhuuf qaba abbaa itti jedhu qaba gara jedhu qaba garatti jedhu qaba si galeera dubbiin bakka kaase qaba bakka gahuun qaba. Amma TV namni hundinuu kiisitti deemmatee ilaala dur TV tokkittiitu Xoobbiyaa banan kana keessa jira. Har'a namni televizyiinii miliyoonaan kiisitti baadhatee dur nama tokko qofaa wajjin ol galta har'a miliyoonaa wajjin ol galta. Ustaaz Jamaal Aliyyi. Ana biratti Jamaal Aliyyiidha malee Islaama biratti ustaaza guddaadha. Akkanatti ustaaza guddaadha miti. Yeroo deemtus ati imaama. Yeroo nyaattus ati imaama. Ilaa. Bakka ergamaa rabbii buutee dhaabbattee jirta waan ta'eef yeroo haasoftus ati imaama. Yeroo intala kennattus ati imaama. Yeroo ilma kee fuusifattus ati imaama. Biyya sirratti ilaallatii jiraata. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam ergamaa qofaa miti ergaadhumati isaanii malee. Isaanuma laala kanaaf akka isaanitti ilaala kaana khuluquhu ergaa dhufeensa qofan ta'in qofaa miti. matummaan isaatu Ergaadha. Jechisaa maal jetteen yaa Aishaan Ummu Abdallaan maal jetteen Rabbi irraa jaallatu maal jetteen
akka quraana deemu jette. Quraanni yeroo akkana jechuun quraanni yeroo barreeffamu kitaaba yeroo deemu ergama rabbii ture. Waliin gallu quraanni yeroo barreeffamu matsaafa no. Yeroo deemu ergama rabbiiti jechuudha maanaansa. Sheeka arrab moobaayilii nama miliyoona wajjin manyitaatti ol galta. Akkasii miti. Hamaan keessa hamataan keessi wajjin ol gala. Lachuu jechuudha. Hamaan keessi wajjin ol gala, hamataan keessi wajjin ol gala. Har'a miidiyuma qabaatteef laayivuma seentuu seetteef gabbaatee sheekii islaamaa fakkaatteetuma. Koofiyyaas mataarra kaayyattee amma jidduu kana haasa'ame waan bareedduun nuu ka'e sheeka. Dhaggeeffadhu. Wanni haasa'ame tokko akka uffata porotokoolii nuti eeggachuu mallee keessa jirra jechuudha. Porotokoolii kee maali? Wallaahi wa billaahi gaafa ummanni sawweenaadhaa deebinee raayitu guyyaa tokko miila tokkotti kaalsii kaayyadhe isa atakkanii jettee na eegdaa miti miila tokko duwwaa hadhanoof hima miilli tokko kaalsii qaba wallaahi wa billaahi rabbiin biratansii kakadha uffanni gubbaadhaa uffadhe gurraacha kaalsiinan kaayyadhe qaroodhaa inni nu adiidha fagoodhaa agarta شوف والله كوميدي متي نمني نا أرجع كنوا أسجل لا منصور تنا أرجع ويانغو يا جماعتي منصور هاجي جمالان قرو تنا أرجع راجع ننجل مال ننجل رفته إني ديرا دا عندك سنة نالله مكينا كيس أجاب بويتن أكو مالت إسايو ننقوكو واتو كنا تنا قامو أني ناقرسي وبس إنكبو مكينا كيس أجاب بايتن mataas hooqataa qalbii kan ku almatu dhufee jira malee akkuma mumtaalettiin jira. Innaani dhufee maal raayyaa jedhe maal taatee jedhe maalan ta'een jedheen maal kaalsii tokko kaattee jirta jedhe guyyaa jumaati lafti moo shaabaana yeroon akkana gad jedhu wallaahi kaalsii tokkoon hin jira. Atamma uffata keetiin taane tuuttaadhaan ta'ee siyaasoftee jama maali Abdurrahmaan Hussein isii ofii eeggataa jiru sana utuu natti uwwisee barbaada. Alimmachim إني لزيال مج سوبيناتي كيس يار قلبتو سين قبلو دابني كو سمتي كنا نرا بريچو سين دندسو لگي فدو عندنا ماني ونركو بيخوان كان لگي فدو نرا بريچو سين دندسو دابني كو سم كنا بيفتي كو سيسا كنا واتو نرا بريچو دندسو يو فتا بريده الى ارغو برباده من سوقي كيس سوفين فني فمجرا رك الالي كي كوتونا لالي يو فتا نرا برباده فتا ان تو حاجه ساس قباتان جلو ساعتي لكنا كيسا ساعتي يرو نغا نانجي الى ساعتي يرو بريدو ساعتي يرو أما أفريقيا تي في وجنا سونو سنة ساعتين سنتك شو تنينا وين تنجرو دوب أما جسمين كان كوتو كفايان نجرو ريفين سماتاتي إيجا كاي أما ميلاتنا ركوبا غرا كناني إني كان سبب ما كان كوار ربي دوغو غوري ورمونا غوري ما كنا كيسة تدبا غرا كناني أكوانا دوغو غوري إسلاما ما كنا كيسة تدبا hawaasa kan koo islaamaa hawaasa kan koo isa islaaman ta'inii hawaasa kan koo isa afaan oromoo beeku hawaasa kan koo isa afaan oromoo hin beekne kana hunda isaa walitti qabadheen dhukkuba kana keessa taa'a kana hunda walitti ba'aansaa kun natti fe'amee jira waan abbaan kan koo kaleessa jaarraa kudha jaha jalqabee qabsoon abbaan kan kootti jiru yaadadha dhukkubni lachuu kana na dhukkubsa innis yerummaa kan ona dadhabusi jaarraa kudha jaffatta cina keessa zabana masaafin tijari jedhanu tachina keessa dhaggeeffadhu waan kaleessa abbaan koo keessa dabarfate jarri kuban qaban ubbaa koo jarri kuban qaban waa takka kuban qaban hawaasni kaleessa bakka dhufre keessa dhumne abbaa koo aniin kuni riizaaltii eenyuuti yooti jette riizaaltii warra anaa jecha dhukkeen irraa kaatee riizaaltii warra anaa jecha anaa argam egeree mucaan kooti egereen ilma kooti akkam ta'uu qaba akkam ta'uu fedhaa jedhee uummata naa yaadurraanii dhaladhe malee har'a narratti hin jalqabne wantichi sun inni asii oromummaan na dadhabu warri afaan oromoo hin dubbanne du'aata sa ta'u mashaayika sa ta'u imaama sa ta'u yoo gabba'ee lakkii sabummaa jara keessatti hin dadhabini yaa namicha laa ilaaha illallah jettu sabummaan jaraa rakkoo keenyaa miti شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جتشو يو إني هم إني قبّا يدبتوتي إنو من مرمدان إنو من بلفدان ربي دوغو غورينان خلق الانجل ربي دوغو غورينان خلق الانجل ربي خلق أبريتشو اتياديتي bakkan keessa kalqamu keessa na kalqe an romoo ta'un ko dogo goramiti isa gara kanatini asi islamummaadhaan ija rabbi jedhiti mee baan baadhu kana lamma ilaaliyati baan baadhu kana lamman ani khanuun dara na ajaa'ibsiisee jira khabiraa jechuudha
Inni kaan asitti wanni beekamuu qabu gareedha malee hawaasa keenyaa miti laa beekadhu. Inni gara sanaas gareedha malee nama hundaa miti laa beekadhu. Inni gara amma afaan amaaraa asa warii kaabaa kun ustaazonni kaabaa kun kana keessaa gariin gabbayinuu jibbaa jiru kun hundaa miti beekadhu. Gareedhaan ijaaramanii haasaatti karatti gabbayee haasa'ee nu arrabsee haara galfatu isaa dhabee jiru namichi kun kan ergamaa rabbiitiif islaama tuqe. Islaama tuqe miti inni kun gara kanaa islaamummaa kootiin anaan diinaa beekadhu. Achumaan afaan baafate hin dhoo'e hin baqaqe waan keessa jiru gadi yaase. Maaliif gadi yaase rakkatee gadi yaamne bar silaa namichi kun waa'ee dhuunfaatii maa kanneen sila waa'ee gilla sabii maaliif haasa'ama akka mucaan tokko gurbaan riyaadirraa daawaa godhu suni maqaan isaa eenyuun sheeka wayiiti sheekuma keenya namoonni beeku maqaa san harkaa badi malee maammaa waa'ee dhuunfarra afaan amaaraatiin dubbate yoo dhaga'ameef maaliif gilla sabii irratti yookaan dhuunfaa namaa irratti maaliif taargeetti godhattaa jedhe kan ergamu kan si jalaa tuqame yoo ergamaa rabbiiti waa'ee ergamaa rabbiin haasoftu jedhe kan si jalaa tuqame yoo waa'ee ergamaa rabbiiti waa'ee nabii rabbiiti kan si jalaa tuqame diinii keetii fenaasaattu waa'ee dhuunfaa waa'ee amadii waa'ee raayyaa waa'ee jinnii waa'ee fulaanii maaltu haasa'u si geesse haasaan sirriin akka kana miizanni madaalli ilmoo namummaa amma waa'een ergamaa rabbii itti qabata malee yaa jama'at al-khayr inni nu keessaa daawaa godhisi inni nu keessaa numti islaamaa immoo inni numti afaan keenya nu daawaa godhu adaba miizanaa beekuu qaba si galee isa tokko gammachiisuuf isa tokko rifachiisuu hin qabu maaliif rifachiisa maa yoo bakka rifachiisee ga'ee qofitti malee innoo amma adabaani sis eeggataa kanaafis eeggataa kana haasa'uu hin qabu inni kaani lakkii mattumaa haasaan miizana dhabdee jirti yeroo ammaa kana keessa jamaal kun hundinuu inni kaani andaa'iidha jedheetuma gabba'ee kitaaba falsafaa afaan oromeeffaatiin barreeffame beeksisuutti jira peejii isaaniitii wajjiniin peejii kanarratti akkanitti kitaaba mormaa jirta moo kitaaba beeksiftaa jirta advertaayizmentiidha maastaawoqiyaadhaa fi si qaxaratanii tarii isa hin deebisaa jirta abbakoo jarri ergamaa rabbii arrabseef deebii nuti qabnu dhiyeenya kana dhiyaa Harargee keessatti hojii jalqabanii tura waggaa 2 dura araddaan keessa ture agamtii fi aroorassa keessatti masjiida warra diigetu warra masjiidi diigee baajjetiis qabanii beekadhu sa'aatii protokoli haasofnu miti sa'aatii raayyaa akkamitti teessaa akkanatti teessaatii miti sa'aatii gara kanaan ciniinamaa gara kanaan ciniinamu sa'aatii biyyattiin ofiisiitiif akka jirtu rakkoo keessa jirtu ofiisiitiif waldhaansa amma hin jemne waldhaansa bu'uuraa barbaaddi waldhaansa waliigalaa barbaaddi haasawa waliigalaa barbaaddi haasawa hayyuu barbaaddi sa'aa kana keessa haasawa warra barateetii miti haasawa warra barsiisuullee barbaaddi sa'aa kana keessa madaa darbeeratti madaa walirratti dabaluu hin barbaachisu sa'a kana keessa jennaani madaa kaleessaa godaannisaa akkamitti harkarra keessatti nu dhoskitanii jinnee sa'aatii kana keessa warri nu madeessis gabbayee barnuti ummata waa meeqa mataatti fe'atee rakkatee rimaa'ee hin dhalatin deemaa jiru ta'uu nu beekaa isaaniin jenna inni gara kana afaan tokko dubbatu yaa daa'i yaa du'aa afaan keenyaan dubbatu afaan oromootiin dubbatu adaba akkatti haasa'anu jira hamma haasa'anu jira mucaan tokko miskiintichi tokko maal mobile app kan jedhu tokko hatta akkanitti adaba godhee haasa'e mucaan sun ani hin beeku ni beekta abduu mobile app waan akkana jedha mucaa miskiina tokko akkatti haasa'e asila agarte wallahi haasawa sila du'aatarraa eegamtu mucaa sanatu haasa'e akka Umar al-Faaruq mucaa xiqqishaa tafsiira qaraasisu si galee mucaan sun nu biratti ijoollu magaayi tafsiira qaraasu adabaan akka Sheekh Bashir si galteemi akka laal adabaan akkanatti haasa'u gara kanaanis utuu hin godhin lakki shari'aan akkana jenna sabaan akkana jenna saboomaan akkana jenna adaba naamusa aadaa duudhaa kan mataa ofii eeggachuun laazimaa jennaan gabbaateesi jara balfuu fakkeessitee kitaaba nutti hin beeksisin jechuudhaan manna lammaffaa inni afaan biraatiin immoo asii karaa argattee silaa anas irreechaa fi maaloo wal qabsiiftee oromoo hunda walitti xuruggoote as keessan jirtuu beekaan silaa as keessa jiraatte dhiirti sin dhiiftuu beeka si galtee miti dubbiin inni iftu namni inni dhiisu maaliif jenna ofirratti kaa'amma dubbiin ofirratti addeebi'aa bara sirratti addeebi'aa narratti addeebi'aa kanarratti addeebi'aa inni sun isas hin jiru inni kun isas hin jiru inni kun silaa karatti nutu qorabeeti karatti nu arrabsu dhabee barbaaddatee cinqamee nu amma iddee dhayinu hin qabnu bara iddeen nuti dhayinu miizana madaala namoomaa si galee aadaa safuu rakkoo hawaasni keenya keessa jiru miidhaa ummataa waan akkanaa kana yaaduu keessatti of madaalu sa'aatii kana fattanamnee jirra waan ta'e jecha fatanaa kana nuti immoo miizana eeggachuudhaan haasawa adabaatiin sa'aatii kana keessa onneen ture barfachuu qabnu akkasiin jedha Jamaal Aliyyati waan jette jedhiin.
miidiyaa irratti waa himullee nama dhibdi. Akkan. Maaliif ni beeyta? Mee waan hin taajjabee takka isin haa himu. Addunyaa kanarratti jireenyi kun jireenyi namaa kun ififuu kitaaba qaraameen dhumne. Akkan. Waan dalagamuu fi waan argamu hundarraa namni wayii barata. Ani wamu hunda mana barnootaati jeen fudhadhe. Namni kun lakkuma buluu waa baraa deema. Mee takka waan warra miidiyaa kanarraa taajjabe yoo arra raayyaan ka'ee waan takka dubbate. Waan inni dubbate kana namuu nama jibbu nama gartee ilaalchisaa hama jee qabu sanii wajjin footoo isaa fidee as kaa'eeti jecha kee kana asit dubbachaa footoo namichaa fidee as kaa'ee oggoo ati harkaan akkana jettullee akka waan isa quba laattee godhee sooshaal miidiyaa irra gallakkisa. Yoo fedhe abbaan dubbate kunu abaluu jee dubbatee godha waan kana maaliif namni namuu jecha isaatti hiikkata abbaa jibbutti abaluu dubbate jee hiikkata. Tokko dogoggora waa'ee miidiyaa irraa waan hin fudhadhe keessaa abbuma fedhe yoo ati mootii tokko ittee dubbattes namuu mootii jibbusan fuudhee fidee kaayeeti. Mootii gowwaa yoo ati jette ma fakkeenyaaf inni jibbusan fidee namuu gowwaan kana jee bira kaayee hoggaatti kana jettu wanni kun beeyta akkuma namni godhee ta'a bara. Akkuma namni godhee ta'a. Oromoon akka jettu dubbiin maagada jaan karuma abbaan dhuufee deemti. Maaganni bishaanii kun booyin bishaanii kun karaa ati deemtee deemaa miti. Wanni kun dogoggora akka islaamaattis akka namummaattis akkuma aadaa fi safuutti illee dogoggora waan kana silaa dhiiftanii jaa tokko isa lamadaati. Inni lamadaa namni takkasi arrabsaa abbaan ammoo gowwaan ammoo gudhibbee farrabsaa jaa. Himatee. Himadha ofseeti ba. Maraataa wayiitu isaa karaa deemu namni arrabsee hayyuu bira dhaqee akkanatti abaluun na arrabsee jee himate. Na arrabse jennaan maal siin jee jeen. Anaa sirra fayyaa qaba ati maraataa deem jeen ayyuudha. Maaliif jennaan inni reefu na arrabse akkana naan jee ammas akkaan ifa arrabsu barbaaddee jeen. Kuni mee asitti waan takka tabira kutuun taane akka ulamaa islaamaattis daa'iin kamuu sheeyni kamuu arraba rasuula namni waa'ee nabii keenyaan alayhi salaatu salaami waajee san ummanni nabi arrabsan jechuu sodaateeti namicha nabi tuqqeessuuf yaale namicha nabi waaje'uuf yaale faajaan jee beek inni namicha hin jenne jechuu keenyaa miti. Kan seenaa rasuulaa keessatti amma Bukhaarii Muslim gafuudhi Bukhaarii gafuudhi magaazii rasuulaa jira qabsoo rasuulaa. Qabsoo rasuulaa kana keessatti bu'aa bahiin nabiin irran dabrin hin jiru. Wanni nabiin hin je'amin hin jirtu. Wanni nabiin hin je'amin hin jirtu yoo jaan irra fakkaatti. Umaan jenneen irra takkaansi seenaa keessatti kitaaba irratti katabamtee akkana je'eeniin hin jirtu. Waan hanga muraasa rabbiin quraana keessatti nabiin namni waa ni ja'a jechuu ibsuudhaaf jecha saahiree jechuu fala dalaga jechuu raayidduudha jechuu ni kijiba jechuu waloloo baasa jechuu wanni kun nama garii biratti illee arraba taate abbaaf ammoo beekumsaa beeki. Amma fakkeenyaaf fala yogguu jenne falli shari'atti hamaa yoo jenne illee namichi sun beekaa jedhama karaa saniin waan hanga himuun fakkaatu tokko ka quraanni hime malee wanni nabii keenyaan alayhi salaatu wassalaamii ja'ame takkaansi seenaa keessa barreeffamtee hin jirtu. Amma Ka'ab ibn al-Ashraf fudhadhu wallisaadha. Nabii keenya walaloo adda addaatti baasee arrabsee nabiin rakkatee eenyuutu Ka'ab kana narraa if qabaa fi jennaan tokko lafaa ka'ee yaa argamaa rabbii si rakkisee rabbii fi rasuulillee dhazaarraa tahan jennaan azana godha jennaan dhaqee akka godhee dubbiin isaa achi dhumatti. Namicha san waan kana nabiin jeen seenaa takkallee keessa barreeffamtee hin jirtu. Taakka ji. Hin jirtu Ka'ab ibn al-Ashraf hin tuqee malee waa takkallee barbaaddeen argattu ammas garee jaare gurbaan. Amma asitti dammaannaa qabadhu wanniin ummata keenyaa ibsuu barbaadu namni akkamitti viidiyoo waraabee akkana nabiin jee akkamitti namni akkana nabiin jaa akkana nabiin jee inumaa jecha sanfaa fidanii viidiyoo faa dhageessisaa kaan ammoo kun mataan isaa irra babara kaan ammoo dhaabbatee namni nabii keenyaan akkana jee waan naamusaa waan namni afaan namaa naman dubban waan afaan nama ulfaatu aboo rabbii isin uume sodaadha ulamaan islaamaa waan jaanaa himu asirratti كتابة الصارم المسلول على شاتم الرسول سيف المسلول فاجأ نيجر سيف الوقافم كتابة مس مرتي قول نبي النبي الرسول سيرت كتابة جوفاجر كتابة سنكيستي علماء الإسلام هجار ربيع قرآن حديثة قياسة إجماع جانيجر إجماع يجو ولي قلت علماء يجو
وان علماء الرو ولي قلن كيسا إجماع كيسا الرب نبي خيني عليه الصلاة والسلام نمني تكو إسا واجي وان إني جئين سن ديبي أني برون بريسو برون رادبسو أكنا جئين جاني أفانين همون حرامي نمنخ نما نبي الرب سساني وجين توكو غراغرون مانك أبو جتشورت علماء ولي قلتي كتنا ناكبدا الرخدت نبني خنا ما خد أني أسسيسو دبني دوغا نبي الرب نبي خيني نمو مسلمة عندني لا ليس لا ليسون الردي بأني دبچون لا لا سن من بافتو سلاكت لا لا سن باه نموني بخير دوجرا قران اتباهنين جچو قراوجي قران باهنين دوجرا شيخ آدم تولا غافن مدورا نبي خيني عليه الصلاة والسلام نمني الرب سيكم جنان نم نبين الربان قبوجي الرب سيون جينا جدورا الرب ماون قبو نبين بر ردي قدو في النان ردي ربي قد اجرا ربي النبي محمد كل جي دي بيسا قد اجرا يودن دين هم نان ديبسو يودن دبن أصول آجي ديبسان شيخ آدم تولا جيبير أكسما شيخ دكتور جيلان وان كان الرتي لو نمني نبي ربي عليه الصلاة والسلام قريتك كخيستي الربسي نمكم شان الريو الربسي نمكم شان تمرتي ديبسا رقودون انتوجي كم شان سنكيست الرد ديبس تملي مالك جنان الرب رسول الله ببلي سورة أسيت مقالة في النيو نمني نما الربسي أو داي دكاني ummata nagaya waa takka quban qabne akkana nabiin keenya arrabsame jaanii kitaabatti barreeffame